السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتها channel السميرة يوتيوب الشما هركافون جرتو أني نجاكود الحمد لله نجين ربي اسم برتي هابايتون سنين جرا المان رومو المان إثيوبيا على مرة كان جرتني نجين ربي اسم برا هاجراتون سنين جرا هرا فيديو براد أول تديبنا جرا والدا مرتي هاسون برباد هرا فيديو وعلى مرتي هاسوفن وفي فيديو سنس لمن سايو فايدة متاسا دنديك أباجتشونا تكفرتي كنا أكو أرجتني جوفس كول كان جدو كان أجتشونا جوفس كول كان جدو نموت شقرا لكبستني في ده إنكم المهم baking powder ida baking powder inni wallahi jiranatti fakkaatu yeroo baay'ee mana arabaa keessan jira jechuudha kanatti daabboon toshamu kanatti keekiin hojjetamu busbuusaan itti hojjetamu jechuudha kun baking powder jedhama kun akka argitan inni kunis immoo leemonadha inni kunis immoo baking powder isa kana keessa hammaareen asitti naqee jechuudha kun baking powder ida jechuudha kun leemona isa kanaatii fi baking powder fi leemonni kun gahee mataasaa qaba jechuudha qubaasaatti gobskooliin kunis immoo gahee mataasaa qaba jechuudha gobskoolii kanarraan haasa'uu barbaada ammaa jechuudha duraan dursa namoonni coggaarraa dhukkubsatanii jechuudha faayidaa hedduu qaba kuni qoricha saadii jechuudha coggarraan immoo haala hedduudhaan nu dhukkubuu danda'a tokkoffaa aariidhaan illee nutti ka'uu danda'a lammata immoo yaada baay'isuu jechuudha yoo fageessine waan hedduu tokko yoo cinqamne asaamne coggarraan nu dhukkubaa lammata immoo nyaata wanneen akka barbarree qabanii bakka nyaata bubbulee kana yoo nyaanne jechuudha coggarraan itti kaasaa jechuudha isa kanaatii fi qoricha liqimsuur sadaliyaa deemtanii jechuudha warri coggarraa dhukkubsattanii namoonni tokko ni jirtu jechuudha nama hundatu hin taane isa kanaatii fi mallattoon coggarraa immoo dursa garaa nama bokoksaa jechuudha garaa kana nama bokoksaa garaa kana keessa nama gubaa mataan nama dhukkubaa bakka nyaata illee appetaayitii nama cufaa jechuudha nyaata nama nyaachisu yeroo coggarraa nama dhukkubutti isa kanaatiif kana saatii sin dhukkubutti sedaliyaa deemtanii suuraa kanatti argisiistanii jechuudha wayin immoo maqaa isaa kana dubbistanii gobskooliin barbaada yoo jettan isiniif kennuu danda'u jechuudha birriin isaa hedduu miti yoo baay'ate 20 waan akkasiidha hedduu tokko bareedaadha wallahi hedduu tokko bareedaadha qoricha sa callaa liqimsan sanarraa utuu kana fayyadaman baay'ee tokko bakka bareedaadha wayinuma miidhaa samarran ga'u saayitii waan arginu dhukkubutti ala xuula dhaqanii marfee fudhachuu wayis immoo qoricha callaa kana liqimsanii booddee dhalallee waan nama dhowwuuf jechuudha isa kanaatiif kana fayyadamaan sinin jedha wanta tokko bakka waan nama miidhu tokko illee hin qabu hedduu tokko qabbanaa saayitii sin dhukkubutti qadaaddiisa kana tokko dhugduu jechuudha kun qadaaddiisa akkuma argitanii qadaaddiisa kana tokko ganamaa fi galgala dhuddu saayitii coggarraan sin dhukkubu sinitti dhaga'amutti saayitii garaan keessan sin gubutti kana qadaaddiisa tokko dhuddu jechuudha qadaaddiisa kana tokko kaamilasaa dhugduu jechuudha hedduu tokko qabbanaa loonani qoricha kanaas adiidha jechuudha aannan fakkaata inna baay'ee tokko bareedaadha itti fayyadamaan sinin jedha inna inshallah videoon kun akkasinitti tolu abdiin qaba akkatti fayyadamtanis abdiin qaba inshallah inni lammata ammoo jechuudha kan coggarraa kana finnee jirra amma yeneen video isaa kanumaan hangabaabsaa jechuudha itti bitaa fayyadamaa hedduu tokko bareedaadha sinin jedha akkuma argitanii maqaan isaa gobskool jedhama
gara viidiyoo lammataatti deebinaa jechuudha. Inni kun immoo beeking paawudariidhaa fi leemoona. Beeking paawudar jedhama. Hedduu ijoolleen mana arabaa jirtan ni beektu jechuudha. Keekiin toshamaa, daabboon illee kanatti naqmee toshamaa, basbuusaa inni jedhanis kana faatutti naqmee hojjetamaa jechuudha. Kunoo saayiniitti naqeen jira. Leemoona gimmaasha isaa jechuudha. Kun akkuma argitan leemoona tokko iddoo lamatti baqaqsitanii jechuudha. Kun faayidaan isaa maali yoo jettanii, beeking paawudarii fi leemoonni faayidaan isaa maali yoo jettanii, namoota asasiyyaa qabdaniifidha. Asasiyyaa fakkeenyaaf amma qaama saalaa irratti illee asasiyyaan namatti ba'u ni jira. Yeroo tokko tokko kan nama hoosisu wayiins immoo sababii maaliin namatti dhufuu danda'a yoo jettanii, asasiyyaan qaama saalaa irratti akkamitti nutti dhufuu danda'a yoo jettanii, fakkeenyaaf amma yeroo shinti beetii deemtanitti jechuudha, bakka xiraatii hin qabne yoo teessanii fincooftanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyyaati jechuudha, namni ammallee maashaallah teknooloojiin babal'atee namni shinti beetii dhabeelle hin jiru. Namoonni bakka hin taanetti fincaa yeroo fincaan bakka xiraatii hin qabnetti yeroo taa'anii fincaanii jechuudha, hurki lafa sanarraa jechuudha qaama namaarratti achi ol aaraa jechuudha. Hurki lafa sanarraa jechuudha iddoon taa'anii fincaan sun hurki achi ol yeroo aarutti qaama namaarratti ol aaraa jechuudha. Isa kanaatii fi booddee dhaqee qaama saalaa irratti shiffitaa yaa'anii qaamni namaallee nama diddiimachuun jira. Darbee akka nama hoosisuu illee ni godhaa jechuudha. Isa kanaatii fi daawwaa isaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkamiin akkatti fayyadamtanii jechuudha. Leemoona gimmaasha fuutanii jechuudha. Kunoo akkuma argitanitti jechuudha. Leemoona kanaa jechuudha. Haala kanaan yeroo shinti beetii deemuuf kaatanii jechuudha. Shinti beetii galtanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf saayinii pilaastikii dhabe malee saayinii pilaastikii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maaliif saayinii pilaastikii sana haaluma xuula isbaalatti gattu jechuudha. Isinitti argisiisuuf saayinii irra naqee jechuudha. Isa booddee leemoona kana akka kanatti leemoona tokko iddoo lamatti baqaqsattanii jechuudha. Haala kanaan itti qabattu jechuudha. Kun akka kanaan shinti beetii galtanii kaatanii jechuudha. Sa'aatii shinti beetii galtanitti akka kanatti leemoonatti cuubbattanii kaatanii jechuudha. Bakka sin hoosisu sanatti, iddoo sin hoosisu sanatti, iddoo shaffitaan sinitti ba'e sanatti haala kanaan beeking paawudariitti leemoona cuubdanii jechuudha. Maaliif leemoonni illee baakteeriyaa nurra jiru hin ajjeesaa jechuudha. Isa kanaatii fi leemoonaa fi beeking paawudariin hedduu tokko bareedduudha. Asasiyyaa qaama saalaa irrattis ta'e asasiyyaa kamirrattuu yoo itti fayyadamtanii jechuudha. Isa kanaatiif leemoona kanaanii bakka sin hoosisu sanaa jechuudha. Kanaan itti rigdanii dhiqattu jechuudha. Daqiiqaa muraasa ofirra keessanii hammamuma keessa teessanii itti rigdanii jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf yookiin daqiiqaa 5 tokko ofirra gootanii jechuudha dhiqattu jechuudha. Isa kanaatii fi leemoonaa fi beeking paawudariin gahee guddaa qaba. Asasiyyaa qaama keenya irratti ba'uudhaaf isiniin jedha. Akka kanaan itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Hedduu tokko bareedaadha. Haala salphaatiin irraa fayyadamuu dandeessu. Namoonni tokko tokko immoo mucaan kun sheemiin beektu akkamitti kana haasofti illee yoo jettanis immoo wanti nama qaanessu tokko hin jiru. Wanti nama qaanessu tokko illee hin jiru. Maaliif namoonni tokko tokko dubbatachuu sodaataniifaa sheemiin isaan qabeefaa namoonni rakkatan ni jiru jechuudha. Akka isaan irraa fayyadamaniif jedheenidha. Wanti nama qaanessu tokko hin jiru. Itti fayyadama. Wanti nama qaanessu hanna qofaa bakka hin taanetti argamuu qofaadha malee hannadha malee waan barumsa qabu tokko yoo namaaf dabarsan maashaallah gahee guddaa qaba. Rabbii biratti illee keerii yoo dalagatte bareedaadhaan isiniin jedha. Inshaallah viidiyoon har'a qabadhee dhufee kana fakkaata. Inni duraan
gobskoolii kana inni kun kan coggaarraadha siniin jedheera. Please warri coggaarraa sin dhukkubu kanatti fayyadamaa sirriitti wallaahi itti fayyadamaa ka'aatu koomentii jalatti naa barreessaa laa warri sin dhukkubu jechuudha. Sin fayyise moo sin hin fayyisne? Anillee waan itti fayyadamedha jechuudha. Niitiin bira jirullee itti fayyadamti jechuudha coggaarraan dhukkubsatti. Kana isheen abadan eessa yoo dhaqxe biraan dhabdu jechuudha. Borsaa keessa kaa'attee deemti. Isa kanaatiif maashaallaadha. Itti fayyadamaan siniin jedha. Akkuma lammata irratti haasa'e immoo kunuunsa kana. Beeking powderiidhaaf leeymoona namoonni qaama saalaa keessan irratti shiffitaa wayin asasiyyaan sin beeksinoosisu haala salphaadhaan itti fayyadamaan siniin jedha. Ilmaan Oromoo hedduu tokkon sin jaalladha. Please laayikii illee gochuun hin dagatinaa. Subscribe illee godhaa maatii koonaa ta'a. Nu jajjabeessaan siniin jedha. Isinillee waan beektan nuuf ibsaa kan nuti irraa fayyadamnuu fi walaa jajjabeessinuu siniin jedha. Viidiyoon har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Akka itti fayyadamtan inshallah abdiin qaba. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.